Breaking into our programming here on Al Jazeera and taking you straight to the Kenyan capital, Nairobi, where we're showing you the scenes of the city centre very close to the Parliament building, where in the last hour or so, smoke has been rising. Oduu teenya jalqabaatiin Minister Deeta Ministeera Nagaa duraanii kan ta'an Obbo Taayyee Danda'a abukaattoowwan isaanii irratti doorsisni cimaan ga'aa jiraachuu mana murtiitti iyyatan. Obbo Taayyee Danda'a abukaattoowwan shan qabaatanis arra kophaa isaanii mana murtiitti dhiyaatanii jedhame. Obbo Taayyee Danda'a abukaattoota isaanii eenyutu doorsisee gabaasa bal'aa isin biraan geenya. Oduutti aanuun Koongirasiin Federaalawaa Oromoo KFO'n hidhattoota garee finxaaleeyyii faannoo dabalatee garee isa deeggaran akeekkachiise. Koongirasiin Federaalawaa Oromoo ibsa irra baaseen finxaaleeyyiin Amaaraa faannoon adabachuu qabu jechuun akeekkachiiseera. Dhaabichi dhimma kanarratti ibsa bal'aa baase qabaa, guutuu gabaasa kanaas ni dhageessu. Oduu teenyaa xumuraatii fi biyya alaatiin Mormii diddaa gibiraa Keeniyaatti gaggeeffamaa jiruun yoo xiqqaate namoonni 10 ajjeefamuun himame. Haala guyyaa irraa Naayiroobii keessa oolees bal'inaan isin biraan geenyaa akka mooltan daawwattootaaf hordoftoota Anolee Global Media. Oduuf odeeffannoo keenya galgala kana qabannee dhufneeti jirra. Odeeffannoo keenya ijoo isaa amma dhageessan guutuu isaa isin biraan geenya. Haga xumuraa sagantaa keenyaatti dhaggeeffachuun yaada qabdan gara koomentiitiin nuuf barreessaa. Viidiyoon keenya namoota hedduu bira akka dhaqqabuuf ammoo like, share, subscribe godhuun dagatinaa isiniin jenna. Kallattumaan gara gabaasa bal'aattiin isin qajeelcha. Oduu teenyaa jalqabaatiin Minister Deeta Ministeera Nagaa duraanii kan ta'an Obbo Taayyee Danda'a abukaattoowwan isaanii irratti doorsisni cimaan ga'aa jiraachuu mana murtiitti iyyatan. Obbo Taayyee Danda'a abukaattoota shan qabaatanis arra kophaa isaanii mana murtiitti dhiyaatanii jedhame. Deeta Ministeera Nagaa duraaniitii fi miseensa caffee Oromiyaa kan ta'an Obbo Taayyee Danda'a dhaddacha arra waxabajjii 25/2024 oolee irratti abukaattoota isaanii malee kophaa dhiyaataniiti jiru. Dhaddacha arraa irratti abukaattoowwan isaanii irratti doorsisni cimaan qaqqabaa jiraachuu Obbo Taayyeen kaasanii doorsisni kun hatattamaan akka abukaattoota isaanii irraa dhaabbatu mana murtii gaafataniiti jiru. Abbaa alangaatii fi namoonni hin beekamne abukaattoowwan koo doorsisaa jiru kan jedhan Obbo Taayyee Danda'a abukaattoowwan isaanii kana bilbila lakkoofsi isaa hin mul'anneen itti bilbilamee doorsifamuu himan. Abukaattoowwan isaanii shan keessaa lamarratti namoota waajjira tikaatii bilbila jedhaniin doorsifamuu isaanii akka quba qaban kan dubbatan Obbo Taayyeen doorsifni kun abukaattoowwan hafan sadeen irratti qaqqabuu isaa garuu akka hin beekne dubbatan. Tarii abukaattoowwan sadeen arra hin dhufinis doorsifamanii ta'uu malaa jechuun kophaa isaanii mana murtiitti dhiyaachuuf akka dirqaman ibsan. Deetaa Ministeera Nagaa duraaniitii fi miseensa caffee Oromiyaa kan ta'an Obbo Taayyee Danda'a seera yakkaa akka lakkoofsa Itoophiyaa bara 1996 ba'e keewwata 251 muraa caa fi keewwata 257 muraa e akkasumas ammoo labsii meeshaa waraanaa cabsuutiin himatamanii dhimmi isaanii mana murtii olaanaa federaalaa ramaddii lidataa dhaddacha tokkoffaa kan yakkoota heeraatii fi sirna heeraa irratti raawwataman ilaaluun ilaalamaa jira. Manni murtichaas dhaddacha akka lakkoofsa Itoophiyaa caamsaa 29/2016 taa'ee ragaalee abbaa alangaa lama irraa jecha ragummaa kan fudhate yommuu ta'u galmicha qoratee jala murtii isaa laachuuf ture irratti beellama kan qabatee ture. Haa ta'u malee kuufama galmeerraa kan ka'e galmee Obbo Taayyee Danda'a osoo hin ilaalin hafuu kan himan abboottiin seeraa akka lakkoofsa Itoophiyaa adoolessa 17/2016tti beellama biraa qabataniiti jiru. Obbo Taayyee Danda'atis beellama haaraa kennametti kan walii galan ta'uu dubbatan. Gama biraatiin abukaattoo dhaabbachuun mirga heeraan kenname ta'uu fi kunis heera biyyattii keewwata 20 irratti kan kaayame ta'uu kan himan abboottiin seeraa kan galmicha harkaa qaban doorsifni qabatamaan abukaattoowwan Obbo Taayyee irratti raawwatamaa jira taanaan sirna haqaatiif gaarii akka hin taane abboottiin seeraas dubbataniiti jiru. Abboottiin seeraa kun dubbii dubbataniin abukaattoota Obbo Taayyee doorsisuun fudhatama hin qabu jedhan. Kana malees dhimmicharratti akka mari'atan abboottiin seeraa himaniiti jiru. Abukaattoowwan namoota siyaasaatiif dhaabbatan yeroo dhiyoo as qaamolee mootummaa waliin hidhata qabaniin doorsifni cimaan irra ga'aa jiraachuu BBC'n odeeffannoo akka argate gabaasa irra baase keessatti kaaseera. Doorsisa kanarraa kan ka'es dhaddacha irratti hirmaachuuf rakkachuu ogeessi seeraa dubbifne tokko yaaddoo jabaa waliin
nutti himee jechuun BBC'n gabaasa arra dhimma taayee waliin wal qabsiisee hojjeteen kaaseetti jira. Oduutti aanuun Koongiresiin Federaalawaa Oromoo KFO'n hidhattoota garee finxaaleeyyii faannoo dabalatee garee isa deeggaran akeekkachiise. Finxaaleeyyii hidhattoota faannoos ta'ee da'attoonni isaanii adabachuu akka qaban Koongiresiin Federaalawaa Oromoo ibsaarra baaseen beeksiseera. Ajjeechaa aanaa noonnootti misirrootaa fi maatii isaanii irratti raawwate balaaleeffachuun KFO'n arra ibsa bal'aa baaseeti jira. Bulchiinsa naannoo Oromiyaa godina Shawaa Lixaa aanaa noonnoo ganda biiftuu jaalalaa iddoo addaa Qondaalaa jedhamutti gaafa waxabajjii 8 2016 haleellaa dhukaasaan itti roobsamee fi fanjii itti darbatameen misirroowwan lamaan dabalatee namoonni 27 battalumatti ajjeefamuu kan ere KFO'n ibsa isaatiin namoonni 17 madaa'anii wallaansa osoo hin argatin otoo wallaanamaa jiranii du'uu isaanii maddeen aanicharraa mirkaneeffadheetiin jira jedha. KFO'n reeffa namoota ajjeefamanii adda baasuun rakkisaa waan tureef qaamni ibiddaan guggubate funaanamee boolla tokkotti awwaalamu gaafa dhageenyu gadda guddaatu nutti dhagame kan jedhe KFO'n qaamonni haleellaa kana raawwatan yeroo nagaa ummata Oromoo irratti baqatanii jiraachaa kan turan yoo ta'u arra immoo finxaaleeyyii hidhattoota faannoo ta'uu isaanii yommuu dhageenyu ammoo gaddi keenya dachaadha jedha dhaabichi. Finxaaleeyyiin kunneen guyyaa haleellaa guddaa sana banan dura guyyaa lama dursee aanichatti jiraattota ganda jiru gammachuu kan ta'an namoota lamarratti haleellaa raawwachuu isaanii mirkaneeffadheera kan jedhe KFO'n hidhattoonni finxaaleeyyii faannoo kunneen yeroo garagaraatti godinaalee fi aanaalee Wallaggaa adda addaatti haleellaa wal fakkaataa raawwachaa turuu isaanis kaaseeti jira. Kana akka raawwataniif kan onnachiise immoo gargaarsa loojistikiitii fi meeshaalee waraanaa tibba waraanaa kaaba Itiyoophiyaatii argataniin hamma funyaanitti hidhachuu isaanii akka ta'e dhaabichi itti dabaluun ibsaarraa keessatti kaaseeti jira. Finxaaleeyyii fi da'attoonni isaanii gareen qabeenyaan ijaaramanis Oromiyaa iddoowwan garagaraatti lammiilee nagaa ajjeesanii humnoota garagaraatti haqachuun olola sobaa Amaaronni Oromiyaa keessa jiraatan eenyummaa isaaniitiin adamsamaa jiru jedhu miidhagfachuuf miidiyaalee isaaniitiin hafarsaa turanii jedha KFO'n. Kanaan olitti ammoo itti gaafatama guddaa kan qabu mootummaan nageenya lammiilee eegsisuu hin dandeenye jechuun KFO'n mootummaa simateeti jira. Dhalattoonni saba Amaaraa Oromiyaa keessatti haleelamaa jiru olola jedhu fakkeessanii sababa of eeggachuu qabuutiin waggoota darban keessa Amaarota Oromiyaa keessa jiru mootummaan hidhachiisaa ture jedha KFO'n. Finxaaleeyyiin hidhattoota faannootii fi da'attoonni isaa akkasumas ammoo deeggartoonni isaanii muraasni gochisuu kanneen isaan aanaa noonnootti raawwatan bu'aa waliigalaa gochaalee kanaan duraatis ta'uu hubachuun barbaachisaadha jedha Koongiresiin Federaalawaa Oromoo ibsa baaseen. Humnoonni finxaaleeyyii kunneen gochaan isaan aanaa noonnootti raawwatan barootaaf wal kabajanii jiraachaa kan turanii fi jiraachaa kan jiran dhalattoota saba Oromootii fi saba Amaaraa gidduutti jibbaa fi miira haaloo ba'umsaa facaasuun walitti bu'iinsa hawaasummaa kakaasuuf akka xiyyeeffate ta'uutu nutti dhagaamas jedhe Koongiresiin Federaalawaa Oromoo. Gochaan badaan kun hatattamaan yoo hin furamne gocha saboota lamaaniitii fi biyyattii gaaga'ama dabalataatiif saaxiluudha kan jedhe KFO'n. Paartiin keenya lammiileen dhalattoota Amaaraa akkuma jiraataa kamiyyuu nageenyi isaanii eeggamee qabeenyi isaanii kabajamee mirgi jiraachuu isaanii akka eeggamuuf cimsee kan amanu ta'uu eree dhaabichi. Haa ta'u malee haleellaan suukannee isaan akka aanaa noonnoo kun humnoota maqaa isaaniitiin socho'aniin yommuu raawwatu uummanni bal'aa Amaaraatii fi paartiileen maqaa isaaniitiin ijaaraman ifaan ifatti gocha badaa akkasii balaaleeffachuun isaanirraa eeggamaas jedheeti jira. Finxaaleeyyiin hidhattoota faannoo kunneenii fi da'attoonni isaanii gocha farra namoomaa wal fakkaataarraa akka of qusatanii fi mootummaan dirqama nageenya uummataa eeguu akka ba'atu jechuun KFO'n waamicha dhiyeesseera. Dhumarratti dhalattoonni Amaaraa naannoo Oromiyaa keessaa humnoota finxaaleeyyii hidhatanii maqaa isaaniitiin ijaaramanii lammiilee nagaa haleelaniif da'oo akka hin taaneef cimsinee gorsinaa jedha Koongiresiin Federaalawaa Oromoo ibsaarra baaseen. Oduu teenya xumuraatii fi biyya alaatiin. Mormii diddaa gibiraa Keeniyaatti gaggeeffamaa jiruun yoo xiqqaate namoonni 10 ajjeefaman. Mormii diddaa gibiraa gaggeeffamaa jiruun yoo xiqqaate namoonni 10 ajjeefamuu ogeeyyiin fayyaa Keeniyaa arra mirkaneessaniiru. Walitti bu'iinsa poolisiitii fi lammiilee Keeniyaa mormiidhaaf bahaniitiin namoonni hedduu ajjeefamuu akka hin oolle gabaasaaleen hedduun ba'uu irratti argamu. Ogeeyyiin fayyaa Rooyitersitti dubbatan hanga ammaa yoo xiqqaate namoonni 10 ajjeefamuu ibsan.
Keeniyaatti mootummaan biyyattii gibira dabaluuf yeroo jedhutti ummanni kana mormuun hiriira guddaa gaggeessuu irratti argama. Hiriirri kun torban kana keessa kan eegale yoo ta'u miidiyaa hawaasaa irraa jalqabee lafatti kan bu'edha. Ajjechaan guyyaa har'aa ta'e kunis poolisoonni mormitoota paarlaamaa biyyattii seenanii fi ala jiran bittimsuuf yeroo yaalanitti akka ta'e miidiyaan biyyattii Citizen TV dabalatee miidiyaaleen gurguddaan addunyaa gabaasuu irratti argamu. Inuma yaalii poolisii mormitoota dhorkuudhaaf gochaa jiruun lakkoofsi namoota du'anii dabaluu akka danda'u Reuters gabaaseera. Hiriira har'a magaalaa guddoo Naayiroobii dabalatee magaalota Keeniyaa hedduu keessa tureen ambulaansiiwwan namoota miidhaman gara mana yaalaatti fuudhanii osoo fiiganii bal'inaan daandii irratti mul'ataniiru. Mormii cimaa amma gaggeeffamaa jiru kanaan ammoo gamoon paarlaamaa Keeniyaa akka malee manca'eera. Mormitoonni daballii gibiraa mormuuf bahan kun paarlaamaa biyyattii seenuun taa'umsaa fi foddaa paarlaamichaa hedduu caccabsan. Poolisiin Keeniyaa gama isaatiin gamoo kana keessaa mormitoota baasuuf yaalullee manni hiriira ba'u garuu humnaan gamoo keessa galuun mancaatii kana dhaqqabsiisan. Mormiin kun magaalaa guddoo Keeniyaa Naayiroobiitti jabaachaa dhufu hordofee poolisiin duraan gaazii imimaaneessituu fi rasaasa pilaastikaa fayyadamaa ture amma rasaasuma sirriitiin namoota rukutaa jira jedhu gaazexeessitoonni BBC ijaan argan. Mormii jabaa magaalaa guddoo biyyattii Naayiroobiitti gaggeeffamaa jiruun gamoon paarlaamaa biyyattiillee gar tokkoon gubateera. Poolisiin gaazii imimaaneessitu fayyadamuun namoota hiriira ba'an kana bittimsuuf guyyaa guutuu yaaliirra oole. Haa ta'u malee yaaliin jiraatus lubbuun namaas darbee hiriirri guddaanis gaggeeffameera. Dhimma kanaaf mootummaan Keeniyaa eda malee ammaaf homaa hin dubbanne. Galgala kanaaf kan qabanne kanuma. Yeroo gaarii qabaadha.